kutaa darbe keessatti waa'ee itti fayyadama jecha before jettu ilaallee turre. Kutaa kana keessatti immoo jecha after jettu ilaallaa jechuudha. Before fi afterin waliin faalaadha. Kuma ilaallee jechi before jettu dura jechuudha. Asirratti wanti isin beekuu qabdan yeroo jecha tokko gaffuun ilaallu hiikaa isaa qofa ilaallu jechuudha. Jecha sanii wajji wal qabsiisnee waan baay'ee baranne jechuudha. So akkuma kutaa darbanii kutaa kana keessattis jecha after jettu wajjin wal qabsiisnee waan baay'ee ilaaluuf deemna. Fakkeenyota adda addaatii fi haala itti fayyadamnus akkasumatti jechuudha. Akkuma yeroo biraa viidiyoo kana yeroo xumurtan isin immoo barreeffachuu hin dagatinaadha. Akkasuma chaanala kana guddisuu keessattis gahee keessan taphachuus akka hin daganne laayikii fi sheer akkasuma sabskraayibii gochuudhaan jechuudha. Amma na ergan jedhee garma barumsaa seennu. Fakkeenyi jalqabaa akkana jedha. Ingiliffaadhaan namni tokko jechuu na booda kootu jechuu barbaade akkam jedha. Na booda kootu ka jedhu akkamitti jechuu dandeessu. Jechi booda jettu after jechuudha jennee jirra. So akkamitti na booda kootu jechuu danda'a namni tokko. Yaaltaniitu deebiin isaa akkana ta'a. Kam jecha jettu fayyadamu qabda. Kam okay kootu jechuudha. After jechuun maal jenne booda jenne. Me jechuun immoo anaa jechuudha jenne. So come after me. Asirratti objectii ayiidhaati fayyadamni jechuudha. Miin tuni objectii maaliiti jenne ayiiti jechuudha. Okay. Ayi yeroon jedhu hima san jalqabarra dhufuu qabdi jechuudha. Miin immoo hima xumurarra dhufuu qabdi. So objectii jennaan wanta akkanaa kana. So come after me jechuun kootu na booda. Okay. Come after me. Daftanii jechuudhaaf come after me jettan jechuudha. Kan itti aanu maal jedha? Erga ati deemtee hin rafnee jedha kun immoo. Jechoota meeqa beekuun barbaachisa? Kan duraa jecha hin rafne jedhu beekuu qabna. Okay. Hin rafnee fi yookiin rafee jechi jettu maal akka ta'e beekuu qabna jechuudha. Inni kaan jecha aftarii wajji kan wal qabatudha. Erga ati deemte ka jedhu maal jechuudha Ingiliffaan? Deemuu jechuun maali kan duraa? Wanna adda baafachuu qabdan jechuudha. So before wajji wal qabsiisnee akkam jechuu dandeenya? Erga ati deemte hin rafne akkam jechuu dandeenya? Akkas ta'a jechuudha. I didn't sleep after you left jedha. Asirraa kaasnee kan ilaallu yoo ta'e I didn't sleep ka jettu hin rafne jechuudha. Didn't tuni past agarsiisa. Did not ka jedhu gabaabsamtee akkasitti teessi jechuudha. I did not yookiin immoo I didn't sleep hin rafne yeroo darbe haasa'u jirra jechuudha. After you left. Asirratti left jechuunis waan darbeedha. Jecha leave jetturraa dhufte. So waan darbe waan ta'eef left fayyadamne. Verbii left jettu fayyadamne jechuudha. So after you left jechuun walirratti maal ta'a? Erga ati baate yookiin immoo deemte jechuudha. After you left jechuun erga ati baate jechuu yoo ta'u, asii achi immoo kan walitti daballu yoo ta'e I didn't sleep hin rafne after you left erga ati baate jechuudha jechuudha. Asirratti akkamitti kun hundi kan ta'e erga ati dhufte booda jechuu dandeenya. Jecha meeqa kanas keessa jiru kan baruu qabnu. Kan duraa kun hundi kan jedhudha. Kun hundi jechuun maal Ingiliffaani? Kan ta'e jechuu fi akkasuma erga ati dhufte ka jedhu. Erga ati dhufte booda ka jedhu walirratti tokko goonee ilaallu akkamii jechoonni kun Ingiliffaadhaan ka jedhu mataa keessa fiduu qabna jechuudha. Deebiin isaa kana ta'a jechuudha. All these happened after you come. All these happened after you come jenna jechuudha. Tokko tokko na ilaallu. All jechuun hundi jechuudha. These yeroo jennu kanneen jechuudha. Wanta tokko qofa osoo hin taane these tuni tan i qabdu tuni wantoota kanneen jechuun jirra jechuudha. Wanta baay'ee ijaan qubaan akeekaa yookiin immoo agarsiisaa jirra. All these wantoonni kanneen okay, happened kan ta'e jechuudha. Wanti kun darbee jira. After jechuun akkuma beektan booda jechuudha. Yuun silaa si jechuudha ni beektanii. Come jechi jettu dhufuudha.
walirratti deebisnee kan ilaallu ta'e kunneen hundi kan ta'e okay after you came erga ati dhufte jechuudha. You jechuun si jechuu erga ta'e ati jechuu ka jennu sun you dha. So waliin maal ta'a? All this happened kanneen hundi kan ta'e after you come erga ati dhufte. So dafnee akkamii jenna? All this happened after you come. All this happened after you come. Asirra geenya jirra. Ergan deeme booda maaltu ta'e jedha. Yookiin immoo akkamitti isin akkana jechuu dandeessan? Ergan deeme booda maaltu ta'e na booda jechuudha. Nam tokko iddoo tokkorraa deemee yeroo isa boodaa waa ta'u ergan deeme booda maaltu ta'e jedhee namoota gaafachuu barbaade akkamii jedha? Jechi isin dhibu kamtu jiraam? Jecha deemuu jedhu beekuu qabdu, booda ka jedhu beekuu qabdu, isa after jettu kana, isa after jennuun kana jechuudha. Maaltu ka jedhuu fi ta'e ka jedhu beekuu qabna jechuudha. Okay, isin dhufe jedheeti yaada. Deemisaa akkas ta'a. What happened after I left? So as keessatti kamtu booda, kamtu maaltu ta'e, kamtu erga deeme booda ka jedhu tokko tokko naa ilaallu. So asirratti what ka jettu maal jechuudha? Happened ta'e jechuudha. After jechuun booda jechuudha. Ana left deeme yookiin immoo bahe booda jechuudha. So what happened yeroo jennu walirratti deebisnee maaltu ta'e? Okay, darbee jira himnu kuni. After I left ergaan ani ba'e booda yookiin ergaan ani gadi ba'e booda yookiin deeme booda maaltu ta'e jechuu jirra jechuudha. Walirratti yeroo jennu what happened after I left maaltu ta'e ergaan an ba'e. Okay, roobni erga dhaabbate booda gara alatti baanee jedha. Gara alatti rooba dhaabbate booda jechoota kanneen beekuu qabna jechuudha. Akkasuma jecha baane jedhu kanneen beekuu qabna jechuudha Ingiliffaan. Jechoonni kunneen hundi salphaadha. So haa ilaallume. After the rain stopped, we went outside. We went outside. We went outside. After the rain stopped, we went outside. Tokko tokkoon kan ilaallu ta'e after the rain. Asirratti afteriin booda jechuun inni booda jennee mitiire. After the rain erga roobe booda maal stopped erga roobni dhaabbate booda jechuudha amma asitti. We nuti maal goone went in baane jecha went jettu yookiin verbiin went jettu suni verbii irregular jennuun san keessaa takka ishee yeroo sadii jijjiiramtu kan jennuun sani jechi jalqabaa kan wentidha. Verbiin V1 isaa maalidha? Go ka jedhudha. Go irraa dhufe go present itti yeroo ta'udha. Wentiin immoo yeroo simple past in ta'udha. So we went yeroo jennu ni deemne. Okay, outside gara alaa. We went outside gara alaatti baanee jechuudha. So after the rain stopped, we went outside. Erga roobni dhaabbate booddee gara alaatti baanee jechuudha. Erga boqottee booda miira gaariitu itti dhagahame jedha. Eenyu baanna? Ishee baanna jechuudha. So akkamitti akkas jechuu dandeenya? Miirri gaariin kun maali Ingiliffaan? Dhagahamuun maali? Okay, dhagahame sitti dhagahame wanti tokko na dhagahame yeroo jennu akkamii jenna? Erga boqottee jedha. Boqottee jechuun maal jechuudha yookiin boqotu jechuun. So kanneen haa ilaallu waliin. She felt better after resting jedha. So jechoota meeqa qabna asirraa? She ni qabna, felt ni qabna, better ka jedhu ni qabna, after ni beena, resting ka jedhu asii qabna. So tokko tokko maal jechuudha? She jechuun isheedha. Felt itti dhagahame. She felt walirratti isheetti dhagahame. Better gaarii jechuudha yookiin irra wayyaa miira duraan irra wayyaa ta'uu isaati agarsiisu jirra. After resting erga boqotte booda jechi rest jedhu hamma asiitti yoo adda baafnee kan ilaallu ta'e jechi kun maal jechuudha? Boqonnaa jechuudha. Rest jechuun boqochuu jechuudha.
So after resting, erga boqotteen booda, boqonnaa erga boqottee booda jechuudha. So she felt better. Waan miira gaariitti dhagahame jechuudha. Walgahii booda naaf bilbilee jedha. Akkamitti akkas jechuu dandeessu nama tokkoon? Walgahii maali Ingiliffaan? Naaf bilbilee nama maal jechuudha? Salphaadha himnu kuni. He called me, okay? After the meeting, he called inni bilbilee me naaf jechuudha. Walirratti he called me inni naaf bilbilee after the meeting. Erga walgahiitii booda jechuudha. Meeting maali? Walgahii jechuudha. After the meeting yeroo jennu walgahii booddee jechuudha. So maal jenna walirratti he called me after the meeting. He called me after the meeting. Halkan walakkaan booda daandiin duwwaa ture jechuu barbaanne akkamitti jenna? Halkan jechuun maal jechuudha? Akkasuma walakkaa jechuun maali? Daandii jechuun maali? Okay, duwwaa jechuun maal jechuudha? Kanneen beekuu qabna. The streets were empty after midnight. So jechoonni kanneen kan beekuu qabnu. The streets yeroo jennu street jechuun karaadha. Okay, the streets yeroo jennu esiin kuni danummaa agarsiisa yoo isarraa dhifne tokko qofa ta'uu agarsiisa jechuudha. Asirratti karaalee jechuu jira. So the streets yeroo jennu karaaleen were empty. Asirratti wherein wanti sun danuu ta'uu fi waan darbe ta'uu nu agarsiisti. Were empty duwwaa turan jechuudha. After midnight, asirratti midnight jechuun halkan walakkaa jechuudha. Nightiin akkuma beektan halkan jechuudha. So walirratti yeroo deebisnu midnight yeroo jennu halkan walakkaa jechuudha. So isa kana qofa yoo kophaatti kan laallu ta'e night jechuun halkanii, day jechuun guyyaadha mitire. So walirratti midnight yoo guyyaa walakkaa jechuu barbaanne akkam jenna? Midday, midnight halkan walakkaa jechuudha. So the streets were empty after midnight. Karaaleen duwwaadha halkan walakkaa booda jechuudha. So jechi after jettu tun hangam akka gatii qabdu laalaa jirra jechuudha. Asirratti maal jedha? Daree booda hirriba xiqqoo shilim jedheeraa jedha. Jechi shilim jettu tuni loqoda naannoo Harargeetti beekamtudha. Hirriba yeroo xiqqoodhaaf yookiin immoo xinnoodhaaf mataa lafa kaayanii rafan jechuudha. Kan ciisanii rafan osoo hin taane xiqqoo ishii wahitti hirkachuun isaa ta'uu hirribuma xiqqoo hafuura fudhachuuf kan jedhamu san jechuudha. Ingiliffaan immoo waan jedhamu qaba. So afaan akka Harargeetti yoo ta'e shilim jechuudha. Akka naannoo biratti hirriba akkasii gabaabaa saniin maal jedhaniin hirriba osoo rafuuf hin deemne akkasumatti hafuura fudhachuuf mataa keenya wayirra keenya ciisnu san maal jennaan? Komentii jalatti nu kaa'adha. Namoonni biraatis irraa barata. So daree booda jechuun maal jechuudha? Hirriba ka jedhu ni beektanii. So waliin haa ilaallu. I took a nap after class. I took a nap after class jedha. Asirratti ani maal godhe? Took a nap. Asirratti jechi shilim jennee reefu afaan Harargeetti shilim jedhama jennu sun isa kana nap jedhama Ingiliffaani. Hirriba gabaabaa jechuudha. So I took a nap yeroo jennu hirriba xiqqoo ishii fudhadhee yookiin rafeera after class. Kilaasii booda yookiin immoo daree booda jechuudha. Kun salphaadha mitire kilaasiin weena. So daree booda hirriba xiqqoo shilim jedheera jechuudha. Okay, kun immoo maal jedha? Dukkaanni sa'aatii 9 PM booda cufama jechuu barbaanne akkamitti jenna? The shop closes after 9 PM. The shop closes after 9 PM. Asirratti the shop dukkaanni jechuudha yookiin shopping maali dukkaana closes ni cufamu. Okay. After 9 PM sa'aatii 9 booddee ni cufama jechuudha. Oduu gammachiisaa erga dhageesse booda seeqxe jedha kun immoo. Jechi seequ jedhu maali?
Okay. Oduu gammachiisaa jechuun maali Ingiliffaani? Dhagahuu yookiin immoo dhageesseedha jechi dhagahuu jedhu maalii kan jedhu beekuu qabna. Okay. She smiled after hearing the good news jedha. Okay. She smiled after hearing, okay, the good news. Asirratti isheen maal taate smiled ni seeqatte seequu fi kolfuun adda akkuma inni isin hime. After hearing erga dhageesse, hearing jechuun dhaga'uudha, hear jechuun dhaga'uudha. So after hearing erga dhageettee booda the good news oduu gaarii jechuudha. She smiled after hearing the good news. Isheen in seeqte erga oduu gaarii dhageesse booda jechuudha. Imala dheeraa booda nagaan gahanii jedha. Kan dura imala jechuun maal jechuudha? Yookiin immoo imala dheeraa jechuun walumarratti maal jechuudha? Nagahaan jedhu maal jechuudha? Gahan jechuun maal jechuudha? Kanneen keessaa jechoota tokko tokko isinii qooduudhaaf nagahaan jechuun safe jechuudha. Safely jennaani. Safe jechuun nagaa yoo ta'e safely jennaani. Gahan jechuun arrive yookiin jecha arrive itti fayyadamuu dandeenya. So kan hafe isinti guutaati ijaarame. Okay, akkas ta'a. After a long journey they arrived safely jedha. After a long journey asirratti imala jechuun journey dha. Jechi journey jettu maal jechuudha jenne imala jechuudha. Okay. So walirratti after a long journey, long jechuun dheeraa jechuudha. After a long journey yeroo jennu imala dheeraa booda they isaan maal ta'anii arrived gahaniiru safely nagaan jechuudha. So jechi safely jettu akka afaan keenyatti nagahaan isii jennu sun jechuudha. Nagahaan, okay, jecha nagahaan jettudha jechuudha. So dafnee yeroo jennu akkam jenna? After a long journey they arrived safely. After a long journey they arrived safely jenna jechuudha. Barumsa irraa kana xumuruudhaaf xinnootu nu hafaa jira. So ammallee turtiin keessan nu faana haa ta'u jenna. So leenjii booda ciminaatu itti dhagahame jedha isatti jechuudha. So leenjii erga leenjii booda ciminaatu itti dhagahame jechuu jira. So jechi leenjii jettu maal jechuudha ka jedhu beekuu qabna. Ciminni maali? Okay. Cimina kanamoo akkamitti itti dhagahame kan jedhu wajji waliif finne jechuu dandeenya. Ciminaatu itti dhagahame kanaaf akkami jechuu dandeenya mee? Haa ilaallu. After training. Maasi training jechuun leenjii jechuudha. So after training yeroo jennu leenjii booddee yookiin immoo erga leenjii godhe booda nama kuni he isa jechuu jirra waa'ee isaa haasa'u jirra. He felt itti dhagahame maal? Stronger. Jabinaatu itti dhagahame asirratti isuma kana isaa duraaniitiin walitti madaalu jirra jechuudha. ER ka jedhu kuni wantoota lama waliin madaalu yeroo barbaannu. Okay. ER fayyadamna jecha strong jettu irratti ER dabalee so stronger jenneen. Okay. Isa duraanii kan leenjiin fudhatin duraatii fi isa eega leenjii fudhateeti jechuudha. Duraan laafinni itti dhagahame, duraan jabinallee yoo qabaate duraan irra jabinni itti dhagahame jechuudhaaf. He felt stronger. So walirratti yeroo jennu after training he felt stronger. Erga leenjii fudhate booda jabinaatu itti dhagahame jechuudha. Jabina duraan irra jabina inni qabu irratti kasandaranii itti dhagahame jechuudha. Inni kun immoo ji'ootaaf erga addaan ba'an booda warratti walitti deebi'anii jedha. Ji'ootaaf jechuun maal jechuudha? Addaan ba'uu jechuun
maal jechuudha adda bahuu yookiin immoo adda taa'uu addaan bahuu maatiin takka adda bahuu yeroo jechuu barbaannu akkamiin jenna adda baatee yeroo jennu dhumarratti jechuu yoo barbaanne akkamiin jenna walitti deebi'an yookiin immoo eega adda bahanii walitti dhufan jechuun maal jechuudha Ingiliffaan. Okay, akkas ta'a. After months apart, they finally reunited. After months apart, they finally reunited jenna jechuudha. Mee tokko tokko naa ilaallu. After jechuun beektanii. After jechuun beektanii. After months, month jechuun asirratti Essin tun garaagarummaa guddaa fiddi. Okay, after month yeroo jedhu baatii takka booda jechuudha. Garuu after months yeroo jedhu ji'oota booda jechuudha. Ji'ootaan booda jechuudha. Jechi tuni jechi apart jedhamtu tuni addaan ba'uu jechuudha. Okay, wanti takka adda bahee taa'u jechuudha. Wanti walirra ture adda siqee yookiin adda fagaatee taa'u jechuudha. So after months apart erga ji'ootaaf addaan ba'anii they isaan maal ta'anii finally yeroo jennu xumurarratti yookiin dhumarratti reunited walitti deebi'anii jechuudha. Kan duraa wajji turan erga adda ba'anii deebisanii walitti deebi'anii jechuudha. So reunited jechi jettu namni adda ba'e tokko lammada walitti deebi'u jechuudha. So barumsi keenya kan jecha after jettuun wal qabatu isa kana fakkaata. Isin immoo fakkeenyota wajji ilaalle kanarratti hundaa'uudhaan fakkeenya mataa keessanii ijaaruu danda'u qabdan jechuudha. Barreessaa deemuu qofa osoo hin taane dubbisaa qofa, barreeffachuu fi dubbisuu qofa osoo hin taane fakkeenyota wajji ilaalle kana kan barreessitan kana maal gootu deebistanii gara biraa jijjiiruuf yaaltu. Akka fakkeenyatti yoo kan fudhannu ta'e come after me ka jedhu sana na booda koottuudha jedha. Ishee booddee koottu jechuutti akkamiin jijjiirra? Come after her ishee booddee koottu jechuudha. Akkasuma gara biraa jijjiirtu isa booddee koottu jechuu barbaadde come after him isaan booddee koottu jechuu barbaadde come after them jettaa jechuudha. So akkasitti jijjiiraa deemuu qabda. So barumsa irraa kana jalqabarraa amma xumuraa ilaaltanii akkasuma barreeffattanii ergasii dubbistanii fakkeenyota gara biraa jijjiiraa shaakalaa yookaan deemtan ta'e jecha after jettu kana wajji wanni wal qabatu tokko illee yoo dhufe isin hin dhibu jedheetii yaada. Maaliif jennaan jecha after jettu kuni akkuma jechoota biraa jechoota daily uses warreen jedhaman warroota jechoota gartee guyyaa guyyaadhaan namni fayyadamu waan ta'eef isin hin dhibu. So wanti isin irraa eegamu jabaachuudha, abdii fi hawwii qabaachuudha. So ani immoo gama kiyyaan asumaan nagaa isin dhaammadha. Nagaan tura hanga barumsa biraatii wal agarru. Have a wonderful time. Bye bye for now.